Nageenyi badhaadhaa daawwattoonni odeeffannoo nu yoo akka isaan biraan kennu guyyaadhaa barnoota keenya afaanii keessatti mata duree Areestoo qabadheessanii dhiyaatee jira. Namni turtii isa waliin taasisu naa burkunsooti na waliin tura. Mata duree dhanar qabadheessanii dhiyaat gareewwan jecha word class jedhan suni ka afaan Oromoo kee jira san biraan gaa. Afaan Oromoo keessa jechoonni jiran cuftii akka waliigalaatti bakka gurguddoo afuritti qoodamu. Bakka gurguddoo afreen jechoonni itti qoodaman tan yoo maqaa sanii dha'e maqaa, maqibsii, durduubbee fi gochii midhanii. Maqaa jechuun maqaan akkuma beekamu moggaasuu waan tokkooti. Maqaa lafaa, maqaa namaa, maqaa mukaa, maqaa bineensa ta'uu danda'a, maqaa waan hedduu moggaasuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa keessa tokko fudhannee boru yoon, rooba yoon, jaarsoo, galgaloo maqaa namaati. Maqaa muka keessa immoo dhaddachi, qalqalchi, makkanniis, odaa jechuu dandeenya. Maqaa bineensa keessa nyeencha, waraabessa, jeedala, loon, gaal, ree jennee waan hedduu maqaa dhahuu dandeenya jechuudha. Qabxiin inni itti aanu maqibsa. Maqibsi jechuun jechoota maqaa taananii dhufuun waa'ee maqaa suni ibsi bal'aa nuu kennan yookiin waa'ee maqaa suni irratti ibsi dabalataa kan nuu kennanii jechuudha. Akka fakkeenya yoo fudhannee maqibsii keessa tokko diimaa yoon fakkeenyaaf sangaa diimaa, man diimaa, gurbaa diimaa jechuu dandeenya jechuudha. Gurbaa yoo maqaa ta'u diimaa keessuun ammoo maqibsii ta'a jechuudha. Maqaan sun maqaa suni dabalataan ibsaa jechuudha. Sangaa gurraacha fakkeenyaaf yoonne sangaan maqaa gurraacha keessuun ammoo maqibsaa jechuudha. Wanni itti aanan waliin ilaalamu durduubbee. Durduubbee jechuun jechoota kallattii waan tokko agarsiisan. Fakkeenyaaf yoo fudhan jala, gubbaa, ol, gadi, cinaa jennee kallattii waan tokko akkuma maqaa isaallee irraa hubannu duraaf duubeedha. Garuu duraaf duub qofaa miti. Kallattii waan tokko jechoonni agarsiisan durduubbeedha. Fakkeenyaaf irra, jala, keessa, ol, gadi, dhaattu jechoonni jedhaman jechoota durduubbee nu agarsiisanii jechuudha. Barattoota qabxii dhumarra wanni waliin ilaallu gochiim. Gochiim jechuun gochi tokko akkamitti akka inni raawwata haim kan nutti himu jechuudha. Fakkeenyaaf deem yoo inni wanni kun gochi tokko raawwatamuusaa ibsaa jechuudha. Wanni kun xumuramuusaa, wanni kun ta'uusaa, deeme, nyaate, dhuge, rafe, ka'e, ka ofirraa qaban kun gochi ibsaa jechuudha baay'een isaanii. Daawwattooteen wanni qoqqoodamees maqaa yookiin ammoo kutaalee jechoota afaan Oromoo har'aaf qabanne sanii dhiyaan hadhu. Namni qopheesse isa waliin ture naa burkunsooti. Barnoota keenya hafuuta ittaanutiin aga walitti deebinutti horaa bulaa.